homaa jijjiirraa guddaan arganne achillee deemanii London dhaqanii torbee tokko waan qabaniif achittillee kanatti furee taate hojii gahaa waan hojjedhee fi nan yaala kan jedhu abdii doomurre taate keessa seenuun hin barbaachisu. Wal dorgommiin kun ta'u boroo wal dorgommii biraatu jira. Kanaafuyyuu akka sitti hin dhagaamne kan jedhu waliin mari'annee garuu keessa kootitti baay'ee natti dhagame maaliif dadhabbiin fiigicha maaraatooniitiif leenjiin isaa baay'ee ulfaataadha. Dadhabbiin isaa immoo addunyaan dura akkasitti eegummoo wanni akkanaa kun uumamuun baay'ee na gaddisiisee jira. Garuu Qananiisaan atileetii seenaa guddaa qabu waan ta'eef borullee deebi'eetiin fiigicha fiiguu danda'a. Anaaf yeroo sanitti baay'ee natti dhagamee ture jechaadha inni wal dorgommii keessaa ba'uun isaa. Amma yeroo Qananiisaa fa'aa yeroo Xurunesh fa'aa waan akkasii kan jiran kiiloomeetira 10,000 5,000 Itoophiyaa kan eegamaatii ture bal'inaanii jechuudha. Amma kara Keeniyaa kara Yugaandaa kanas atileetonni baay'achaatii kan dhufan ni jira. Mee kara fuulduraatti carraan biyya keenyaa maal ta'inna laata isin akka leenjisaa tokkotti maal jettu? Maalidha gara tiraakii kanaan sodaa guddaa qaban dhugaa dubbatu jechaadha. Warri miidiyaa kana dhaga'ullee warri inni nu ilaala jedhu federeeshiniin biyyoolessaallee akka biyyaatitti irratti hojjetu baay'ee barbaachisa. Haala duraaniitiin yoo ilaallu amma tiraak irratti gara shamarraniitiin yoo fudhanne baay'ee haqqina guddatu jira tiraak irratti. Gara dhiiraatiin illee atileetiin muraasa kan amma duraan filannoo ofirra rakkatu ture akka biyyaatti jechaadha. Amma biyya bu'anii akka fiiganii tiraak irratti atileetota filatuu fi lola ture. Amma haala akkasiisuun baay'ee tokko dhiphataa deemaa jira. Wanni kun atileetonni dhabamanii idoo hin taane atileetonni baay'inni gara fiigicha dheeraatitti ol ba'anii maaliif tiraak irra fiigichi baay'ina waan hin jirreef rakkisaadha. Garuu tariitiin kan ittiin beekamnu fiigicha hedduu galeessaaf fiigicha dheeraa waan ta'eef ammallee yoo ta'u taate atileetota adda godhaniitiin atileetota haarawaa addatti qabaniitiin leenjii cimaa kennamee fi irratti hojjetamuutu irraa jira. Kun waan natti mul'atu cimneetiin yoo kan hojjenne taate argitan yoo ta'e amma Ugaandaan baay'ee cimanii dhufanii jiran baay'ee tokko jechaadha. Amma galgala hadhaa kanallee kan riikardii Qananiisaa fooyyessi galgala hadhaa kana fiigichi 10,000 illee kan Qananiisaa nan cabsee dheetiin bootarra jira jechaadha. Kanaafuyyuu cimnee yoo hojjenneetiin jenne atileetiin baay'eetu jira. Mana barnootaati irratti hojjetutu namarraa jira. Amma atileetonni dhageettiidhaan hamma walitti dhiyeennaan naannoodhaan amma atileetinni yoo baanni warra atileetota argu kanneen tuyyuu gara hundootitti dhufaa jira malee akka duraanii san bakka hundaa'ii mana barnootaatti wal dorgommiin godhame bakka hundaa atileetiin filatamaa waan jirreef kanarratti dirqama hojjetu nu barbaachisa jechaadha hundi keenyaayyuu jecha. Of eeggannoo barbaada. Hin barbaade. Tole karaa xumuraatti irra geenyeetiit jirra. Shuuran bultii horateera laata maalirra jira? Gama bultiitiin baay'ee bareedaadha. Akkuma hojiin kun bareedaa ta'ee argisiise karaa bultiillee bareeduma guutummaa gaariirra jira. Bareechee jira. Bultii horateettaa ijoollee qabda akkamii? Daa'ima lama nan qaba. Isaanis lachuu dubara. Dubarri immoo akka Oromoon jedhutti milkiidhaa jedhamti. Milkii fidanii dhufan jette. Lachuu milkii qabeettiidha. Kan leenjisaa Hajii Adiloo gama maatiitiin akkamii? Ani haati manaa kootillee baay'ee galateeffatu barbaada. Maaliif ishiilleen fiidduu cimtuu turte atileet Zamzam Ahmad jedhamti. Gufichi isaan biyya addunyaatti irratti illee beekamtuudha. Olompikii garaagaraa almaancaa garaagaraa irratti hirmaattee jirti. Qabxiillee bareedaa argattee jirti. Tariitiin yeroo ammaa kana almost daa'imman 5 geennee jirra. Akkamiin karaa faana keessan kan hordofaa jiran ilaala? Lakki
yoomuu amma hundi isaaniitiyyuu barnoota isaaniitii irratti akka cimanidha kan hojjetaa jiru. Hin qaqqabu fiigicha umurii ijoollummaa kana barnoota hunduyyuu barnootaan ol madaalamee yoo deeme bareeda dhufa. Kanaafuyyuu haadha manaa koollee ciminni ishiin na duubaan jirtuuf anillee sadarkaa amma jiru kanarra ga'uu danda'ee jira. Galata guddaa qabdi jechaadha. Kana fakkaata. Tole galatoomaa isiniin jenna eemamuu taatanii istiidiyoo keenyatti waan nuuf argamtaniif maqaa daawwattoota keenyatii fi maqaa OBN guddaa isin galatoomfannaa horaa bulaa fayyaa ta'a deebanaa isiniin jenna. Galatoomaa isiniin jenna. Eeyyen suurarraa immoo kan olompikii kan jenne sun Tookiyoo ishee akkuma qabandetti jirra abdiidhaan eeggannaa isinis abdiinarra kaayyadhaa jetteetiit jirta isheen akkuma itti uffatte jirra. Olompikii mo'ateeti bakkuma kanatti wal argina. Bakkuma kanatti wal argina. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii anaa dhufu keenya har'aa atileet Shuuraa fi akkasumas leenjisaa Hajii waliin kan taasisne kanumaan goolabuuf jennaa an Mokonnin Gonfaatii torbe immoo keessumaa biroo qabadhee kanan dhiyaadhu ta'a fayyaa.